waldaa humna wangeelaa. Har'a akkasin yaaddan wanti hin barbaadu. Amma seenaan as dhaabattee waa tokko nu kadhatte baay'ee qalbii koo adaraa nuun jetti. Attamitti namni hojii waaqayyootti, hojii mana mootummaa, mana olaanaa mootummaa guddaatti adaraa jedhamee kadhatamu. Hin kadhatamu. Garuu baay'ee takka fagaanneerra waan ta'eef lafi nuyi jirru waa'ee hojii waaqayyoo, waa'ee mana waaqayyoo ilaalchi nuyi qabnu, perspektiivii nuti qabnu fagaateera waan ta'eef waldaan hamma sadarkaa kana gadi buutee maaloo namaan jechuu bira geesseetti. Ati nama maalootti hin jedhamuudha garuu. Ati nama maaloo waaqayyoo iddoo naa kenni mana kee keessaan kurkuraa nama jedhee boo'ee dhufuun irra turedha. Dhugaadha naan jedhaa. Dhugaadha naan jedhaa. Ati nama kadhatamee dhufee tajaajiluun irra jiru miti. Nama maaloo siin jedhanii nama tajaajilu mitati. Maaloo waaqayyoo manuma kee keessaa iddoo tokko, gola tokko, waa xinnoo tokko iddoo naa kenni. We're so far gone from the calling. Waamicha ganama waaqayyo nuu kennerra baay'ee fagaannee waan deemneef hojiin mana waaqayyoo akka hojii kan biraatti, hojiin mana waaqayyoo the least priority of our life. Asirraa natti iyya fakkaata. Xinnoo ishee gannaa qabi. Xinnoo ishee baay'ee gaariidha. Asi xinnoo ishee gannaa qabi. Baay'ee fagaannee deemneerra waan ta'eef prioritiin jireenya keenya is so skewed. Prioritiin jireenya keenya it was so messed up. Isa lafa kanaaf jireenya keenyaaf ifaajnee kan waaqayyoo yeroo hundumaa baajetii keenya keessatti listii isa dhumaarra jira. Kan waaqayyoo yeroo hundumaa kaayyoo jireenya keenyaa keessatti isa dhumaarra jira. Kan waaqayyoo afterthoughts ta'a. Yaada booddee deemu kan waaqayyoo. But wanti nuti uumamneef waamamne garuu yaada waaqayyoo tajaajillee gloorii waaqayyoo lafarratti finnee lafarraa darbuudha. It is not about accumulating richness. Qabeenya badhaadhummaa waan biyya lafaa kanaa guuttannee tuullannee lafarraa darbootu hin ta'ini waan goonu hundumaa keessatti waaqayyoof ulfina finnee darbuudhaaf waamamne. Namni biyya lafaa buufatee lubbuu isaatti yoo hir'ise inni maal buufatee? Faarfannaa yeroo darbe faarfachiisaa ture iddoo kanatti. If you have everything under the sun, waan hundumaa ija aduu jala jirtu hundumaa buufatee, namni waan biyyi lafaa laachuu dandeessu hundumaa buufatee, wanti biyyi lafaa kennuuf arjoomuu dandeessu hundumaa walitti qabatee, all the richness of the world walitti qabatee, lubbuu isaatti garuu yoo hir'ise inni maal buufatee? Har'aa akkasii yaaddan kan hin barbaadu. Xinnummaa keessanii kaatanii iddoo gadi fagoo, iddoo namni isin hin agarre, iddoo namni isin hin beekne yeroo muddamaa keessa teessanii waadaa waaqayyoof seentan akkasin yaaddan hin barbaadu. What did you promise God? Waggaa 10 dura, waggaa 20 dura, waggaa 30 dura, when you were young, in the valleys, iddoo gadi bu'aa sana, iddoo gadi fagoo sana, iddoo dukkanaa sana keessatti maal waadaa galtan waaqayyoof? Ofis eessa waan waadaa galtan sana biratti immoo ofii keessanii eessa jirtu? Where is God in his mission in your life? Waaqayyoof ergamni waaqayyoo jireenya keessanitti qabu eessa jira? Jireenya keessan keessa prioritiin isaa, iddoon isaa eessa jireenya keessan keessa? Namni biyya lafaa buufatee lubbuu isaatti yoo hir'ise, bara kana waan biyya lafaa kana buufachuuf baay'ee ifaajna, dadhabna waan taateef foonni keenya gabbataa, lubbuun keenya huqqataadha, afurri keenya huqqataadha. Because there is no time for meditation. There is no time to feed the soul. Lubbuu sooruudhaaf
lubbutti nyaachisuudhaaf yeroon hin jiru. Kanaaf baankiin keenya gabbataadha, manni keenya gabbataadha, makiinaan keenya gabbataadha, ijoolleen keenya gabbatoodha. Lubbuuf afurri keenya garuu akka waan kufuuf jettuu qallattee huqqattee sakarkarrooftee baddu baatuu ishee kufuudhaaf deemti. Because we're so busy. Waaqayyo waadaa Waaqayyo wajjin qabdan ganamaa san akkasii yaaddanan barbaada. What did you promise God? Maal waadaa galtan Waaqayyo? What did you say to him? Maal jettaniin Waaqayyoon waggaa 10 dura? Maal jetteen Waaqayyo waggaa 20 dura? Baaramu yeroo muddamte yaa gooftaa yoo akkas na goote yoo kana ta'e yoo kana keessaa na baafte yoo na ceesifte yoo akkas na goote maalan sii ta'a jetteen Waaqayyoon? What did you tell him? You don't even remember. Baay'een keenya yaadannuyyuu kan eeguu miti, kan waadaa sana eeguu miti. Baay'een keenya far gone to the point we forgot what we promised God. We're so far gone. Fagaannee deemnerra unkwaan waadaa sana eeguu miti, waadaa sana yaadachuudhaaf. Gara sanatti sin deebisuu barbaada Waaqayyo. What did you promise? Siin hojjedhan jenneeni ati. Siin kurkuran jenneeni ati. Bara koo guutuun sii dadhaba, siin ifaajan jenneeni ati Waaqayyoon. Attamitti namni har'a adaraa jedhee si kadhata iddoo kanatti. Waaqayyo Israa'elin gara kanaatti waame. Dubbittiin ka'umsaa akkasinii ta'uuf. Waan Waaqayyoof dhimma baaftan baay'ee qabdu, kanaaf Waaqayyo sin barbaada. Waan Waaqayyoof dhimma baaftan waan baay'eetu jira, from the little to the highest. Waan Waaqayyoof dhimma baaftan baay'eetu jira, kanaaf Waaqayyo si barbaada. Kan Waaqayyo gattee lafa buuftennaan milkaa'ina argachuu dandeessa, garuu milkaa'ina guutuu argachuu hin dandeessu. There is a difference. Waan lafa kanaa hundumaa guuttachuu dandeessa, garuu maal jedhee waan isaan kadhatan hundumaa kenneefi ለነፍሳቸው ግን ልቡ ሳኒት ገሩ ክሳትን ላከባቸው ነው እንዴ? አማርኛ እንኩን ኦሮምኛ ሸና ዱፉ ዲደ ጥቅሲ ከነ ኦቦሌሰ ኮ ለሜሳጃለተ ነው ባየ ከናፍ አማርኛ እኮ ምንነት ምትንቀበድ ከናፍ አማርኛ ነው መሳነር ከጅራ የለመኑትን የጠየቁትን ሁሉ ሰጣቸው፣ ለነፍሳቸው ግን ክሳትን ላከባቸው። እትርግ ዋን በርባድ ዋን ዋቀዮ ለፈከሴ ምልካው ደንዴሳ definitely milkaa'u dandeessa. Guuttattee hammanni waxxaree qulfii kana kututti guuttachuu dandeessa. Lubbuu keetti garuu huqqina sitti erga. That is what I'm talking about. Kan kee hojjetaa kan Waaqayyo hojjechuu dandeessa. Don't try to take from God. Namni deemtee saamtu yeroo hundumaa, yerooti deemtee saamtu hundinuu kan Waaqayyo, horiiti yeroo hundumaa saamtu kan Waaqayyo. Waan alle bittee gootee harcaatu isheeti fiddee irraa kuttee murtee fiddu hundinuu kan Waaqayyo. Yeroo kan kee waan barbaadetti gargaaramtee yoo rakkinni sitti dhufes kanit irraa kuttee waldaa dhiiftee maal goote irraa kuttus Waaqayyo. Hundumaa kanit irraa kuttu Waaqayyo. Milkoomtaa standardi biyya lafaa milkaa'uu hin dandeessa. Garuu lubbuun kee nuuqqatti, hin nyaatamti, gadi dhumti. Roomaa 12 lakkoofsa 11. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaayina. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis ofirraa bu'aa hojjedhaa. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaayina. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis ofirraa bu'aa hojjedhaa. Raajii Haagee boqonnaa 2 duwwaa qaba raajiin Haagee. Achi keessatti Haageeni saba Waaqayyootti Waaqayyo ergaa fide yeroo attamii keessaa sabni Israa'el waggaa 70 harka warra Baabiloonitiin booji'amee Israa'el rukutamee fudhatamee waldaan kiristaanaa manni Waaqayyo manni qulqullummaa Solomoon ijaare
Jerusalem keessatti Naabukadnezar uummata kana ergi cabsee Yerusaalemin qabate waldatti completely diigee ergi jedhee booddee Daariyoos mootichi waggaa 70 booddee Daariyoos mootichi dhufee Baabiloonin cabsee biyya guutummaa qabate. Biyya guutummaa lafa guutummaa qabate. Yeroo sana keessa dubbiin Waaqayyoo gara Aagee dhufe. Daariyoos akka warra Naabukadnezar akka warra Baabiloon Israa'el irratti jabaatee waaqa isaanii irraa kutee waldaa diiguu keessan nanne wanti inni godhuu barbaade waan hundumaa namni hundinuu amantii isaa akka waaqeffatu waaqa isaa akka waaqeffatu waaqni waaqaaf lafa waan hundumaa harka kootti kenneera waan ta'eef waaqa keessan waaqeffadhaa mana isaas ijaaraa warqeenan fidaa birriinan fidaa ijaaraa jedhe Israa'eliin. Sabni Israa'el mana Waaqayyoo isa Solomoon ijaare sana deebi'anii haaressuu eegalanii ergi eegalanii booddee waa isaan ta'an dadhabanii nuffanii yeroo isaa miti kun sichiyyuu hin barbaachisu mana Waaqayyoo ijaaruu ifaajuun itti dadhabuun kun yeroo isaa miti gaafa jedhan Waaqayyo karaa Aagee dhufee itti dubbate. Boqonnaa lamaan kun call to action from God. Sadan kanatti dubbate Waaqayyo karaa Aagee dhufee akkana jedhe. Zerubaabel isa Yihuudaa bulchuun Iyyaasuu hangafa lubootaan saba Israa'eliin dhufee Waaqayyo call to action. Jalqabdanii mana Waaqayyoo ijaaruu jalqabdanii mana Waaqayyoo deebitanii miidhagsuu jalqabdanii irraa galagaltan waan dhimma keessanitti waan qe'ee keessanitti waan bultoo keessanitti waan jireenya keessanitti deebitanii. Raajii Aagee daddafeen Raajii Aagee waan Waaqayyochi keessatti dubbate isinitti dubbadha. Boqonnaa tokko lakkoofsa lama irratti sabni kun yeroo manni qulqullummaa Waaqayyoo itti ijaaramu hin geenye hin jedhu. Lakkoofsa 3-4 yommus dubbiin Waaqayyoo karaa Haagee raajichaa dhufe yaa saba koo manni qulqullummaa koo kun diigamee utuu jiru isin ofii keessanii mana ba'eessa ta'e ijaarrattanii keessa taa'uun yeroo isaatiire. Ijaaruu jalqabanii gidduutti rakkinni arrabsoon arrabi jireenyi itti ammaannaan warri booji'amee deebi'ee gale Israa'el irraa deebi'ee qeesaa ijaarrachuutti ka'e. Waaqayyoo kun yeroo isaa miti amma hin geenye mana isaa ijaaruun mana isaa miidhagsuun mana isaa tottolchuun jettanii teessanii jedhee Waaqayyo isaan komatee gara hojichaatti akka deebi'aniif isaan waame. Lakkoofsa sanarratti yeroo isaa miti jettani. Waan meeqa jireenya keenya keessatti yeroo isaa miti. Yeroo makan Waaqayyootti dhufu kun yeroo ani itti tajaajilu miti. Kun yeroo ani itti dadhabu miti. Kun yeroo ani mana Waaqayyoo keessatti kurkuru miti. Amma kana fooyyeffadhee kana sirreeffadhee kana ta'ee sana ta'ee jennee yeroo nuti kan Waaqayyoo yeroo hundumaa dudduuba itti goonutu baay'ata. Israa'elis waan mataa keessanitti deebitanii jedhee komate Waaqayyo. Kun yeroo itti ijaaran miti. Kun yeroo itti mana Waaqayyoof hojjetan miti. Kun yeroo itti Waaqayyoof dadhaban miti. Kun yeroo itti mana mataa keenya, qe'ee keenya, bultoo keenya ijaarrannee booddee gaafa haalli tolee, yeroon tolee, balli tolee gaafa jedhutti deebina kan Waaqayyootti jedhe Israa'el. Kanaafan waan hundumaa isin hirkaa afuufe jedhe Waaqayyo. Asuma keessa dubbisaa. Walitti isa isin qabattan qabeenyaa keessan, horii keessan, qilleensan godhe jedhe Waaqayyo. Maaliif yeroo hundumaa kan koo dudduuba oolchitu, kan keessan tottolfachuutti, kan keessan miidhagfachuutti akka jechuun Waaqayyo mana barumsaan naqin, hojii hin hojjetin, hin ifaajin, hin dadhabin, hin jedhe Waaqayyo. Baalaansii jireenyaa bari. Know the balance of life. Yeroo kan Waaqayyo priority dhufuurra jiru priority itti kenna. Kan kee hojjechaa ifaajaa kan Waaqayyoo ijaaruu hin dandeessa. Kan Waaqayyoo lafa buuftee kan kee duwwaa irratti hin xiyyeeffatin. Yeroo baay'ee warri haadha manaa immoo takka rakkina akkasii keessa galaan hojiin koo
ijoollee makana guddisu, abbaa manaa koo gargaaru, eeyyannis tajaajila. Garuu yuunikoonii Waaqayyo isin irratti qabu maali? Waaqayyo Israa'eliin keessatti isa kana komate kan kun yeroo isaa miti, amma miti takka jira jettaniitu teessaniitti jedha. Kanaaf waamicha isaanii godhe call to action, kun yeroo isaati, ka'a. Kun yeroo ati itti hojjechuun tajaajiluun manni Waaqayyo, the house of God is in ruins. Manni Waaqayyo diigamee gargar manca'ee jira. Yeroon itti hojjetan itti ijaaran amma. Manni isin qaamaan agartan biildingiin ijaaramee jira. Barritti waldaan Waaqayyoo gadi bu'aa jiru yoo jiraate akka bara kanaan jiru. Dhugaadha moo dhugaa miti? Hamma ani kiristaana jechuun nama qaanessutti ga'aa jira wanti waldaan kiristaanaa keessa seenaa jirtu. Mana qaamaan mul'atu duwwaa binnee ijaarra miti. Mana Waaqayyootti ulfina deebisuutu nurra jira. Warra soban hin sobdu, naggaadeedhaan naggaadee, hattuudhaan hattuu jechuun dandeenyu yoo ta'e, God, house of God, manni Waaqayyoo diigama gadhee keessa jira. Kun yeroo miti hin jedhina. Isa dhugaa dubbii Waaqayyoo, qe'ee Waaqayyoo, mana Waaqayyoo tajaajiluuf hojjechuuf, wangeela dhugaa waldaa keessatti eeguudhaaf namni hundinuu yeroo inni itti ka'uun irra jiru yoo jiraate. This is the time. Yoo kanan gootan ta'e garuu edha Waaqayyo isin hirkaana fuufeedhaan. Kanaaf Waaqayyo yaada keessanii isa kun yeroo miti jettanii odeessitan kana yaada keessan kana deebi'aa ilaalaa, keessa deebi'aa yaadaatti hin jedhe Waaqayyo. Lammaffaa irratti immoo call to actionii Waaqayyo isaan warra Israa'eliin karaa raajicha Aagee himu, ka'aatii mana qulqullummaa koo ijaaraa. Lakkoofsa 8 irratti akkana jedha. Amma Waaqayyo gooftaan macaa mee kun maaliif akkas isinirra ga'e ilaalaa. Amma gara tulluutti ol ba'a, muka fidaati, mana qulqullummaa koo ijaaraa. Kun yeroo isaati, yeroo ijaarsaati, kaa ijaaraa jedhe Waaqayyo. Maal waadaa galte Waaqayyoof? Waaqayyoof waadaa galanii kaawanii ijaaruu jalqabanii gidduu ga'aniitu lafitti raajiin kun Aageedhaaf dhufe jalqaba ijaarsaa miti. No, actually motivated ta'anii mootichi Darius waan hundumaanaaf providing godhaa kaa ijaaraannaan kaanii excited ta'anii jalqabanii gidduu ga'aniitu maaltu na dhibeenaan, maaltu na qoreyaanaan, maaltu na dadhabsiiseyaanaan, arrabumti kun iyyuu naagame. Akkasuma warri the Samaritans arraba taxaatan in arrabsan isin warra akkasii waa ittiin jedhan ijaaruudhaaf utuu dadhabanii arrabuma immoo baachuu dadhaban. Namoota baay'eetu ani waanuma waldaa keessaa kanan dadhabedhanii hojii Waaqayyo yeroo isaan akka nama excuse argateetti hojii Waaqayyotti dhiisan jira. Gaafa si waame kaarpeetiin si hafaa kottuu tajaajili siin jedhe akka bara kanaa soofaan fuuldura sii kaasiin jedheedha gooftaan. Warri bara kanaa soofaa naqatanii waan isaa hin beeknu soofaa uummatinni kaanii hiyyeessa fakkaatanii dubba taa'u barcuma laastikii irra taa'a. Ni fuuldura taa'u immoo soofaa irra taa'a. Ani conscious attamiitiin namni dhufee soofaa sana irra akka taa'u naan galuna. With what conscious? Ani amma waldaa sana dhaqee nama Ameerikaa dhaqee amma gara fuulduraa kaa'u an taa'uu hin danda'uun. Dhugaa Waaqayyoo isitti I can't sit on that. Takka waldaa keessatti waan ta'u ilaalleetu hojii Waaqayyoo ganna. Takka tajaajilli keenya simatamuu keenya irratti waan hundaa'u fakkaata. Kennaa nuyi mana Waaqayyoof laannusi gaafa nuti tolee waldaa kee tajaajillee authority humna aboo minaaminii qabaannu waldaadhaaf hin laannaa waa mallee goon. The moment waan tokko waldaa kee taa'u kennaan keenyas gadi buuti, maaloon keenyas gadi buuti, tajaajilli keenyas gadi. Kanaaf nu waamne Waaqayyo regardless of anything Waaqayyo waamicha sirraa qaba, waamicha sanaaf respond gochuutu sirra jira. Waamicha sana tajaajilta. Kanaaf ka'aa hojjedhaattiin jedhe Waaqayyo. Hojjechuu duwwaa immoo miti. Lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti isinii wajjinan jira waan ta'eef jabaadhaa hojjedhaa. Laafuu hin mul'isinaa. Jabaadhaatii hojjedhaa ijaaraa mana kana. Stick to it. Good time, bad time, stick to it. Build, keep building.
mana waaqayyoo ijaaruutti, jireenya waaqayyummaa ijaaruutti, jireenya tajaajilaa ijaaruutti, jireenya hafuuraa ijaaruutti, mana waaqayyoo maatii waaqayyoo ijaaruutti, waldaa waaqayyoo ijaaruutti jabaadhaa hin laafina ittiin jedha. Har'aa waaqayyo carraa nuu kenne. We are given opportunity. Yeroo waldaa haaraa kanatti gallu kakuu keessan akkasin haareffattan seenaan yeroo darbe yeroo sirra dhaabannee haasofnu we need to renew our commitment jettee dubbatte. Commitmentii keenya haareffachuutu nurra jira. Warri dudduubatti harkifataa jirtan lubi immoo dheengadde waan nutti hime about standing in the peripheries. Daarii irraa gara gidduutti ol kottaa jedheen waamaa ture lubi dheengadde. I'm repeating the same. Ergaa makanan irra deebi'ee isinitti hima. Saba waaqayyoo warri moggaa dhaabattanii akka keessummaatti achi ol tajaajilamtan it is time kun yeroo isaatti gara gidduutti dhufuun. Waamichaaf waadaa waaqayyoo walii galtan sana xumuruun kun yeroo isaati. God is calling upon you. Waaqayyo isin waamaa jira har'a gidduu kanas isin waamaa bahe. Mana haaraa kana keessatti ulfinni waaqayyo haaraa ta'e nu duukaa akka hojii eegaluuf namni hundinuu moggaarraa gara gidduutti haa dhufu. Ameen jedha. Alaalarraa gara gidduutti kottaa. Fagoorraa gara gidduutti kottaa. Achi teessani sana bade jechuurraa ol lixeen isa bade sirreessaatti geeddaraa language keessan. Change the language. Lubi akkasin goone. Jaarsoliin akkasin goone. Ofirraa nu faccisaa jirta akkanaan hin jenne irra filamte. No. No. I don't own this church. The pastor doesn't own this church. Nobody owns the church. Christ only. Christos qofa. Mana kana kan oonu godhu. Isinin kan oonu godhu. Building nu binne sana kan oonu godhu. Christos qofa. Abaluufaatu persentii 60 godhatee warri hafte immoo 40 qaba miti mana keessa. Akkasumatti saba waaqayyo. Manni kun mana waaqayyooti. Nuyi hundinuu immoo hojjetoota manicha keessaati. That is the reason he brought you from the graveyard to the garden. Gardenin suni abaaboodhuma keessa jira keessa bashannanu miti. Gardenicha maal godheedhe Addaamiin? Maal godheedhe? Maal godheedhe? Take care godheedhe. Graveyard irraa gara gardenitti si fide jechuun eeyyee bashannantee jireenya namatti tolu akka jiraattuu fi lammaffaa immoo akka maal gootuuf akkati eegduuf tiksituuf kunuunsituuf miidhagsituuf jala qottuuf jala shooggartuuf jala haramtuuf jala tottolchituuf gara awwaala keessa gara gardenii gardeniin kun afaan Oromootiin maanaa dhufuu idee jiraayi Oromiyaa jannata. Jannati isa gubbaati kaa. Ammaaf isa gubbisuma goodaa kanaan haasa'aa jira ammaaf. Dhaabaa biqiltuu. Jecha lama yoo ta'u numa fudhanna. Iddoo awwaalaa keessa gara dhaabaa biqiltuun jiru beautiful garden. Kan inni si fideefi. Warra kaaniif ikkoo gaardenii sana keessaa barcuma gara dudduubaa kaayee achi taa'aa enjoy godhaa. Gara fuulduraa kaan immoo warri kaan qotaa hin jenneem. Nama hundumaa gara dhaabaa biqiltuu kanaatti kan inni fideef maaliif? Natti maaloo. Akka maal goonuuf? Akka eegnu, akka tiksinu, akka kunuunsinu, akka jala qonnu. Ammas gaara waadaa waaqayyoof galtaniitti isin deebisuu barbaada. In baatanarra waaqayyo urka maallaan jette siin jedhaa jira waaqayyo. Yeroo haalli gaariin gaafa gammaddee ansi gammachiisee waan alle guute waan naan jette sana arrakkati hin hojii rooshituun barbaadaa siin jedha waaqayyo. Dhugaadhaan isinitti gaafa waaqayyo waan dinqii isinii godhee waan guddaa isinii godhee gammaddanii waan lafan sana yaadattu. Waan jettan sana yaadattu. Si eegaan jiraa jedha waaqayyo. Dhuftee waadaa kee hin baane waan ta'eef waadaa galuu manna maal gochuu wayyadhe dhiisuma isaa wayyadhe. Keep your promise. Gaafa rakkinni mataatti ol si ba'ee iddoo dukkanaaf cilmi akkeessaa na baafteenaan waan jette sana yaadadhu. Naa fideedha waaqayyo har'a. It's time. Yeroo miti hin jedhin it's time bring it. Waan naan jette sana fidi.
Innaa Waaqayyo yoo kaatanii ijaartanii immoo jedhe Waaqayyo. Aagee lama lakkoofsa 18-19. Yoo kaatanii ijaartanii akkan isiniin jedhetti waanan jedhe gootanii isan sila isin hirkaa godhee isin hirkaa mancaase sana utuu bokkaan hin roobin utuu minaanni gombisaa keessan jiraatin utuu mukki waynii ija isheen kennin guyyaa gaafa sanaa kaasee isinin eebbisaa jedha Waaqayyo Israa'eliin. Gaafa isin mana koo ijaartanii guyyaa gaafa hundeen mana qulqullummaa sanaa kaame hin irraanfatinaa jedhe Waaqayyo. Hin irraa garaa kaadhaa guyyaa sana. Guyyaan sun guyyaa eebbi keessan eegaleedha. Do not. Lakkoofsa 18 dubbifadhaa. Guyyaa ishee, bara ishee, ji'a ishee hin dagatinaa. Na dhageessan waan ta'eef isan isin hirkaa afuurse hunduma isan qilleensa isinitti baasee isin hirkaa mancaase hunduma I do the opposite amma guyyaa sanarraa kaasee eebbifamtu jedhe Waaqayyo. Engadda gaafa nasirra dhaabadhee isinitti baay'een keessa hin amanni ta'a. Maanni tafa tokko maanni tafa nutti raajjii akka nuyi sooromnu nutti himte warra naan jedhe. Dhugaadha sitti hima. Mana Waaqayyoo ijaaramuusaa kana keessatti dafqi isin gootan hundinuu dachaa 10 dachaa 100 bara dachaa meeqaa itti luba? Bara dachaa 100 akkas ta'ee mana keessanitti deebi'a. Do not hin maminaa kana dhugaadhaan isinitti do not even doubt. Waan isin mana Waaqayyoo ijaaramuusaa kana keessan gaaf waan isin keessan Waaqayyo Israa'eliin maal gaafate horii isaanii dandeettii isaanii taalentii isaanii kennaa isaanii skill set isaanii kana hundumaa fidanii mana Waaqayyoo akka ijaaraniif gaafate horii duwwaa miti bar dhaqaatii muka muraa fidaa jedha muka muruun maal gaafata dandeettii gaafata muranii muka sana xarabanii miidhagsanii xaawulaa bareedaa mana ittiin ijaaran gochuun maal gaafata dandeettii taalentii iskili mana Waaqayyoo keessaan hojjedha tajaajila yeroo jettan adaraa Waaqayyoo waa'ee faarfannaa waa'ee koree worshipii jaarsolii ta'uu dudduuba sanaa hojjechuu koree waaqeffannaa kana duwwaatti yaadina adaraan isiniin jedha dandeettii keessan kennaa keessan iskil setii keessan akkaawuntaantiin yoo jiraattan kennaa akkaawuntingii keessan waldaatti fidaa warri mana qulleessuu dandeessan amma hojii mana qulleessuu warri hojjettan isin caalaa keemikaaliin gaariin mana qulleessuudhaaf mastaawotii qulleessuudhaaf lafa qulleessuudhaaf lafa hojiitti isin barsiisaniiru ka. Fidaa mana Waaqayyoottis. Mana kana keemikaalii akkasiitiin waan akkasiitiin yoo qulleessine yeroon isaa dheerataa lonjiifitii qabaata. Mana qulleessuu gooda akkasii hamma gubbaatti kennaa Waaqayyoo isin hirka kaa'e waa'ee faarfannaa dhiisaa. Asirraa faarfachuun salphaadha. Waa'ee faarfannaa waa'ee lallabuu dhiisaa maanni dandeettiin kee. Lafa waa gashuu kaarpeetii galchuu dandeessaa fidi mana Waaqayyooti lafa kana xaawulaa gashuu dandeessaa fidi mana Waaqayyooti qalamuu dibuu dandeessaa fidi mana Waaqayyooti akkaawuntingii dandeessaa kottuu nu hojjedhu maaliif haala kanaa nama qaxar dandeettii bulchiinsaa qabda waa organize gochuu collaborate gochuu dandeessaa fidi mana Waaqayyooti kennaaf skill setii qabnu hundumaa mana Waaqayyootti finne mana Waaqayyootti ijaarree hojii gaarii nu hojjennu arganii Waaqayyoon abbaa keenya isa waaqarraa akka galateeffataniif jedhamti. Waan gaarii hojii gaarii isin hojjetan hojii gaarii yeroo jennu kiristaanii yeroo hundumaa cubburraa of eeggatanii akka itti jiraatan tokkotti fudhatan. No. Hojii gaarii hojii qajeelummaa namaaf dhimma baasu maal jenne Roomaa 12 keessatti waa dhimma baasuudhaaf maal jenne waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaayina waama dhimma baasuu dandeessan hundumaatti Waaqayyoof dhimma baasaa. Kennaa xiqqoodha jettan fidaa mana Waaqayyootiif waan guddaa oolcha. Kanaaf immoo namni adaraa isiniin jechuun irra hin jiru. Manni qulqullummaa akka inni itti ijaaramu. Kennaa keenya dandeettii keenya skill setii keenya fiduudhaan mana Waaqayyootti ittiin hojjechuudhaan waan dhimma baasu hundumaa gochuudhaan akkamittiin hojjenna ofirraa buunee dhimmamnee gooftaa fakka hojjennu Waaqayyo nurraa barbaada. Roomaa 12
tokko irratti waa dhimma baasuuf hin dhibaayina. Isaaf immoo hafuura ho'aa gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis ofirraa bu'aa hojjedhaa. Gooftichaafis maal godhaa? Ofirraa bu'aa hojjedhaa. Of nyaachaa gungumaa arramoo kee naqa jechaa miti. Gooftichaaf ofirraa bu'aa hojjedhaa. Gorsa. Gooftaa kanaaf ofirraa bu'aa hojjedhaa. Waama dhimma baasuu dandeessanitti hin dhibaayinaa. Dhimma baasuu hin dandeessu taanaan maaliin godhinaa jedhee hin dhibaayinaa. Amma takka kun kimbil jedhee yeroo sirraa kufu namuu yookaan isa dudduubaa dhufee kaasa. Waama tokko yeroo ta'u mana Waaqayyoo kana miidhagsuu tolchuu keetti qooda fudhadhaa. Warra koree keessumsiisutu akka godha jettee hin taa'in. Mana koree keessumsiisuutii kun mana eenyuuti? Mana Waaqayyooti. Nummoo maal isaati jenne? Hojjetoota isaati. Dudduuba kanaa dhuftee akka itti barcumni kun toora galee taa'aa jiru sitti hin tolle taanaan qaqqajee ishee miidhessi. Waama dhimma baaftaniif dhimma baasuu hin dandeessu taanaan hin dhibaayinaa jedhe. Do it. Do it. Qorontos isa duraa boqonnaa 15:58 irratti itti dadhabuun keessan Gooftaa biratti akkasumaan akkan ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii Gooftaa caalchisaa hojjedhaa. Qorontos isa duraa boqonnaa 15:58. Itti dadhabuun keessan Gooftaa biratti akkasumaan akkan ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii Gooftaa caalchisaa hojjedhaa. Baay'een keenya akkuma sila jedhe hojii Gooftaa irraa gadi kutaa kan keenya baay'ifataa deemna. Hojii Gooftaa caalchisaa hojjedhaa. Caalchisaa hojjedhaa. Ati haadha manaa duwwaa miti. Ati abbaa manaa duwwaa miti. Ati hojii soo ala kana hojjettu duwwaa miti. Waan baay'ee si keessatti arga Waaqayyo. Waan itti mana Waaqayyoo gochuu dandeessu baay'eedha. Caalchisaa attamitti hojjennu hojii Waaqayyoo caalchifne itti daballee increase itti dabala moorii hojjechuu hin danda'an. Asiin kana nan gargaara, asiin kana nan godha, asiin kana nan danda'a. Ittuu hojii Waaqayyoo kana caalchisaa hojjedhaa. Kanaaf hundumti keessan moggaarraa gara gidduutti kottaa. Manni Waaqayyoon wal duukaa itti dadhabnee itti ifaajinee horii hamma kana finnee binne kun binnee yerootti keessa teenyee ofirraanfannu tun ta'in binnee keessatti abidda wangeelaa keessatti qabsiifnu nuuf haa ta'u. Dhugaan wangeelaa abiddi wangeelaa waaqeffannaa dhugaan truth and worship waaqeffannaan dhugaaf hafuuraa dhugaan dubbiin Waaqayyoon uncompromised kan ta'e qulqulluun dubbii Waaqayyoo kan keessaa dhaga'amu haa ta'u manichi. Kan inni kana ta'uu danda'u immoo hundi keenya dhufnee mana Waaqayyoo keessatti iddoo keenya qabannee miidhaginaan yeroo nu hojjennudha. Nama yertuutti gattanii hin taa'inaa. Gaardeniin kuni iddoo dhaabaa waynii, iddoo dhaabaa biqiltuu kana Waaqayyo hunduma keenyatti kennate. Guddisuun kan keenya. Qolaasaayis 3:23-24. Qolaasaayis 3 lakkoofsa 23-24. Waanuma gootan hundumaa namaaf otoo hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Ameen jedhaa wal gaate. Waanuma gootan hundumaa namaaf otoo hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kiristoos Gooftaadhaaf waan hojjettaniif, isin Kiristoos Gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa Gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beeka. Isa Kiristoos Gooftaan waan hojjettaniif isa Gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti akka argattan ani beeka. Waanuma gootan hunduma namaaf otoo hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettaniitti. Walii gallaa saba Waaqayyoo. Namni tokko an kanaan booddeen tajaajila baluu na gufachiiseedha. Dhugaa dhuseetti maa yeroo akka jettanii
beekumsa wangeelaa akkas hin qabne agarsiisa. Namni akkas jedhu baayibaliin hin galleef jechuudha. Baayibalii kana badaan dubbisu jechuudha abbaan isaa. It is time Facebook if TikTok irraa boonii yerootti dubbisaniidha jechuudha. Maaliif ana baluumaa edee akka tajaajilu mana eenyu tajaajilta? Amma ani geggeessaa waldaateettan yoo ani waa as keessaa sin dhiibuu hin danda'u man ani hojii adeemsiftuudha malee hojii adeemsiftuu beektuuni hojii adeemsiftuudha nuti malee alaqoota miti manana keessatti alaqoota miti nuti. Isin baasuu, isin dhiibuu, isin moggeessuun namni mirga qabu hin jiru mana abbaa keessaniiti. Akka waan gooftaadhaaf hojjettanitti akka waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in namaaf jaarsolii geggeessitoota abbaa bachaa in chaarji isaaniif utuu hin ta'in akka Waaqayyoof hojjettanitti hojjedhaa. Namni hojii irra isin hin dhaabu, namni hojii irra isin hin buusu. Kanaaf gaarummaan Waaqayyoo. Namni hojii irra isin dhaabu hin jiru, namni hojii irra isin buusu hin jiru. Gaardenii iddoo dhaabaa biqiltuu kana keessatti. Isn't that nice? Nuyi hojii adeemsiftuudhuma achi aramaa yoo guddate agarree ilaajoo aramaatu achi guddate jechuudha hojiin keenya. Asiin immoo bishaaniif lolaan yoo garmalee itti bu'ee biqiltuu balleesse ilaa bowwaatti baasaa asiinii lolaa guddaatu biqiltuu miidhe jechuudha hojiin keenya. Nummoo maali hundi keenya hojjetoota iddoo dhaabaa sanaa keessaati. Labor in his garden. Labor. Dadhabaa. Ifaajaa iddoo biqiltuu dhaabaa biqiltuu Waaqayyoo kana keessa. Labor in it. Gatiin keessan jedhe miti. Maal jedhe? Itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasumaan akkan ta'in beektanii. Itti dadhabuun keessan akkasumaan miti. Gatii guddaa qaba. Itti dadhabuun keessan tola miti gatii guddaa qaba. Itti dadhabaa labor in the garden. Hojjedhaa mana isaa keessatti dadhabaa gatii guddaa qaba. Akkasuma mitiiree I think it is seera ba'u macaafa seenaa baraa keessattis. Isin garuu gatii dadhabbii keessanii waan argattaniif jabaadhaa humni isin hin bu'in jedha. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 15:7. Isin garuu gatii dadhabbiin keessanii waan argattaniif jabaadhaa humni isin hin bu'in. Wanti narras jiruuf isin waama gara waamicha Waaqayyootti. Waadaa ganama qabdaniitti. Kakuu Waaqayyoo wajjin ganama qabdaniitti. Namni tokko keessaa carraan isinii kennaa ol kaati. Waaqayyoo kakuu sana duraa hambiseera waadaa sana duraa nyaateera jedha komadhaa kaate. Jiraa keessa. Waadaa nyaate Waaqayyo. Kakuu nyaate Waaqayyo. Nasobe Waaqayyo namni jedhu jiraa keessa. I don't think so. Gooftaa haasa'i meenu komadhutu jenne. Meenu komadhu kottuuti. Isa nurraa eeddee miti. Isa nuyi jennees si dhowwanne. Ammas akka wangeelaatti isa nurraa eegee dhabeeyyuu miti. Isa dhiisaa inni chaapterii edda biraadha. Isa nuyi yeroo gammanne jenne yeroo baay'ee rakkoo kee turres waadaa seenne isa siin jennee karaatti hambifne himadhutu jenne meeqa himata Waaqayyo. Isatti si waamaa jira. Inni sila waldaan si waamtus isa. Akkana jedhe. Nama naaf ergamu abbaan koo ulfina hin kennaafi. Yohannis 12:26. Nama anaaf ergamu jedhe Yesuus Kiristoos akka jedhe. Nama anaaf ergamuuf abbaan koo maal kennaafi? Ulfina kennaafi. Imagine kurkurtanii ulfina Waaqayyoo biraa argachuu. Egaa hojii Waaqayyoo dhibaa'ummaa malee caalchifnee ofirraa buunee
hafuura gubaadhaan hojjechuutu nurraa eegama. Hojii Waaqayyoo dhibaa'ummaa malee caalchifne ofirraa buune hafuura gubaadhaan Waaqayyoof hojjechuutu nurraa eegama. Waa tokkoon isinitti himee bu'a. Waaqayyo misikiriidha, ani immoo misikirii isaatanis. Waaqayyoof hojjettanii garaa guutuudhaan zibaazinkee polotikaa cherchii keessa sin naqina. Isa namni cherchii keessa wal nyaatu tokko jira miti. Namoota wal cherchii keessa waa xaxanii wal nyaatu jira. Ishee akkasiirraas fagaattanii hojii Waaqayyoo fuulleeffattanii garaa qulqulluun yoo hojjettan Waaqayyo dhugaadhaan isinitti gatii keessan dachaa 200 godhee kaffala. Ishee kanan dagatina. Ani misikiriidha Waaqayyoof. Xinnummaa kootii garaa koorraan Waaqayyoof hojjedhan. Of jajaaf miti. Iddoo qaawwaan mana Waaqayyoo jiru dhaabbachuudhaaf of hin qusadhu. Ameerikaa kanatti istooriin isaa baay'eedha. Of hin qusadhu. Xinnummaa koo kaasee biyyatti isa ta'u biyyaa ba'us hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf of hin qusadhu. Regardless of what people say. Regardless of dhagaanatti darbatamu, dhagaanatti guuramu, akka koo namni dhagaanitti guurame jiranee yaadu. Dhugaa isitti namni xalaa peejii 4-5 namni natti barreesseedhaan Ameerikaa kanatti guruuppiidhaan wal ijaaree namni waldaa keessa. Ati maannati iddoo hundumaa jirtu, iddoo hundumaa tajaajiltu namni fulluggona hin arrabsaniiru. Xalaa peejii 3-4 tsaafanii nuyi gurmuudhaan taanee sii barreessina kana. Ani namni hojjechuu dinnaan qaawwaa duuchuudhaaf olii gadi kurkudha koo. Ani keessa nan dhaqa nan rukuta, worshiippii nan dhaqa nan rukuta. Olumaa gadi fiigan namni of kennee godhu hin jiru waan ta'eef qaawwaa marjuuchuuf olii gadi fiiga. Maalisi malee namni hin jiru. Kana tasisi jedha, kana achiisi jedha, kana asiisi jedha. Dhagaa guuree dhagaa namni itti hin guurre fulluggodhani na arrabsan xalaa sana irratti. Si'a tokko ittiin dubbise. Lammaffaarra deebi'ee hin dubbifne. Waaqayyo siif anniisa kanan jedhe. I just leave it to you. Share isin goone. Amma baddeetti iimeelii keessa iyyuu iimeeliidha. Namni dhagaa isinitti guura. Regardless of waan isinirra ga'u, anumtuu amma akka jaarsoliitti fiddan kun haasaan yoo isinitti darbe, akka malee dogoggoraan yoo isin gaddisiise, anaaf miti. Please. Anaaf miti. Gooftaa isa isinii du'e, gooftaa isa fannoo irratti isinii rakkateef hojjettu gaardenii isaa keessa. Bira darbaa, kutaa bira lufaa. Ani isinitti nama kana hundumaa keessatti Waaqayyo na kiise anaan. Dachaadhaan waan barbaaddaniin nam baradha yoon jedhe nam milkaa hojii Ameerikaa kana hojii guddaa namni qabatu 6 figures meekii godha yoo ta'e nam milkaa nan nagada yoon jedhe nam milkaa wanti naan milkoofne hin jiru dhugaadhaan isinitti hima. Eessaa dhufe beektu kun hundinuu amanamummaa mana Waaqayyoo keessaa. Amanamummaan hojjedhaa Waaqayyoodhaaf hin milkooftu. Isa biyyi lafaa milkaa'u caalaa milkooftu. Qabeenyaan, jireenyaan, hafuuraan waan hundumaan gabbattu Waaqayyoof yoo hojjettan. Keessi keessan nyaatameen dhumu. Amma takka waan allee alaa guuttattu garuu garaan keessan qirri sin jira baay'een keessan. Maaliif ala kana baay'ee dadhabduu milkoominni hin dhufa garuu beektu akka mana Waaqayyootti hirriftan kanaaf maal ta'a qalbiin keessan kaanshesiin keessan kissiidhaan jiraata. Nan sobee. Akka hin sobne beeka. Anis yeroon kana godhe jira. Yeroon garmalee ofii korratti fokkasii godhe. Kaanshesiin koo amma kana nyaata. Kana hundumaa keetti maal goona ree? Toora kan mana Waaqayyoo seegaa. Toora bultoo keenyaa seegaa. Baalaansii eegaa mana Waaqayyoo guddisaa, miidhagsaa, sagaleen Waaqayyoo barsiisni dubbii Waaqayyoo waaqeffannaan ol ka'ee guddatee lafa kanarratti wangeelli akka dhaga'amu biyya keessatti waan godhamu waldaan kun akka mul'ataatti gootu godhaa. Gara fuulduraatti deemuu dandeenya. Baalaansii eegaa kan keessanis
kan waaqayyoos wal duukaa hojjetamuun hin danda'amu. Waaqayyoon kan isaa buusanii kan ofii gabbifachuun hin danda'ama. Lubbuuf hafuurri garuu hin huqqatti. Hin nyaatamti. Nyaatamtee utuu nyaatamtuutu deebisanii ishee achii kaasuun yeroo baay'ee fudhata. Isa dhageenya waaqayyo nuuf haa eebbisu.